Buzeen Hermeellaadhaaf gorsa ajaa'ibaa kenniteef jechuudha. Jireenyi Abrishee isa duraatti deebi'uu akka hin qabnee fi ati oduu namaa guuruu iddoo namaaf kennuu dhiisuu qabda. Nama siif hin tolle nama siif toluu adda baastee beekuu qabda. Wantoota jiru hundaayyuu oduu namaa akka hin fudhanne. Ani bakka dhugaan jirtu kamiyyuu nan dhaabbadha. Gaafa ati balleessitee zimsiin jechuu hin danda'u. Gaafa Abrish balleessisi zim jechuu hin danda'u. Kanaafuu mooyutu warroota jireenya keessan yookiin immoo walitti dhufeenya keessan jibbanirraa fagaachuu qabdanii. Isa kanammoo Abrishiin sirriitti qabuu qabda. Abrish jechuun jedhu Abrishiin bichaa kunuunsi ati akka barbaadde osoo hin taane innis bakka kee kana bu'ee waan hundaa atis immoo bakka isaa buutee waan hundaa hubachuu qabda. Wantoonni naan samuuna kana wantoota baay'een arge. Kanaafuu wanta natti hin tolle keessaa isin jechuu waan hin barbaadeef jetteen jechuudha. Inna kana duubanis waan baay'eetu jira. Nagaas isiniif haa ta'u. Anis jira obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'aadha. Akkuma argitanii Buzeenii Hermeellaa gorsa ajaa'ibaa laattee fi Hermeellaan illee baay'eetti gammaddee namni sa'aatii kanatti akkanatti nama gorsu hin jiru. Obboleessa keetiif dhaabattee ani jechuun yeroo baay'ee ruuttadhaa fi ati akka obboleessa kee dhiistee akka obboleettitti sa'aatii dhaabachaa fi turtetu jira. Garuu mooyyitu gaafa badii irratti argite yeroo irratti badii argite balleessa isaatillee balleessa isaa maleellee ruuttaadhaan Abrishin lolaa turte gaafa ruutta irratti badii argitu akkuma irraa jijjiiramte sanii maaliif ittan gammada maaliif jennaani dhugaadhaaf dhaabbachuun kee baay'ee na gammachiisa. Immooyitu kanammoo gorsa kee kanammoo fudhachuun dirqama. Akka obboleettii koo hangafaatti akka hangafa kootti si kabajee wanta ati naan jette gorsa kee anarra jabduudha. Anaaf hangafaadha. Abrishiif hangafaadha. Nama jireenya kee keessatti waan baay'ee argite ta'uu dandeessa. Kanaafuu immooyitu animmoo wanta ati naan jettee dhaga'uun qaba jettee jechuudha Hermeellishaan. Haraa basma'aa makkatti ishiin dubbattu. Baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajaa iddoo guddaaf siif qaba. Ati akkattiin cinaa dhaabbachuu kee ana cinaa osoo hin taane iyyuu Abrishiin obboleessa koo hin tuqinaa jettee hanga kana dhaabbachuuni kee anaan baay'ee na boonsa. Anaan baay'ee hamilee natti hora akka nama tokkootitti osoo namni tokko Abrishiin cinaa hin jiru ta'eeti anaan maaltu natti dhaga'ama ture. Anatu lakkii karaa hin taane irra jiraa jedhee sa'aatiin yaadu jiraachuu danda'a. Garuu immoo gaafa ati obboleessa keetiif hanga kana dhaabattee hanga kana mormituu fi anaan hamilee guddaatu natti dhagahama waan jabaatu natti dhagahama akka qallaatitti osoo hin taane namni sa'aatii kana obboleettii akkanaatu hin argatu jetteen jechuudha. Ani immoo sababanii Abrishiin hin gadda akkas jedhee kanoo kaniin immoo sababa kanoo mana ruuttaaf ati dhumamee saniif kanan jedhee sababa namoonni waan baay'ee naan jedhu fayyaalummaa osoo hin taane akka gowwumaatti na fudhatanii ati gowwaadha namummoo siif hin galu jedhanii wantoota baay'ee gaafa naan jedhanii wantoota baay'ee gaafa humna kootii ol naan jedhanii waan baay'ee natti dhaga'ama ture. Kanaafin kan bakka yeroo tokko bakka hin taanetti gaafa si harkisu jira. Saniif malee Abrishiin sirriitti qabee bakka guddaa waliin geenyee mul'achuu hawwii kooti bakka guddaa waliin geenyee mul'achuun hawwii kooti jette jechuudha. Buzeen illee ani akka dubartii takkaatti baay'ee na azaazanta. Ani ruutta fi Abrish gidduutti wantoonni kaleessa uumaman har'as deebi'ee Abrish irratti illee akka uumamuun barbaadu sirratti illee akka uumamuun barbaadu. Maaliif ani jireenya koo keessatti waan baay'ee dabarsee dubartiin takkas immoo akka miidhamtu hin barbaadu. Tana durallee dhugaadhaafan dhaabbachaa ture. Ammas immoo dhugaadhaafan dhaabbachuu barbaada. Kanaafuu dhugaa jechoota namaa amanuu qabdanii namni wanta isiniin jedhu hedduutu jiraachuu danda'a. Garuu wanta saniif immoo gurra banuu qabdanii dhaga'uu hin qabdanii. Abrish wantoota baay'ee irratti fayyaalummaa qaba. Isa san immoo gorsitee gara wanti itti deebisuu qabda. Ati sa'aatii kanatti sa'aatii nama firii horachaa jirudha. Sanirraan immoo fayyaalummaa qabda. Wantoota baay'een dhaga'anii wanti baay'een akkasitti dhaga'amus naaf galuu dhabee osoo hin taane wanti baay'een akkasitti dhaga'amu sirriitti hin beeka. Akka dubartii takkaatti sin hubadha.
wantoota ati naan jechuu barbaadu hundi isaatu sirriitti naaf gala. Garuu immoo iddoo namaaf kennuun gaariidha jedhee waan hin yaadnee fi jireenya jaalala keessan ho'aa kana nama hongalchin homata akka ta'uu hin danda'u. Jaalala keessan ho'aa kanaan itti fufuu qabdanii jetteeni jireenyi kaleessaa dabarsee Ruutaa wajjin jiru wanta dhaabbateedha. Garuu immoo kan isaan gidduu wal argisiisaa jiru daa'imaadha jettee jechuudha. Hermeellaan illee moo'itu isaanii nama adda bahaniitis adda bahanii miti woon jedhu nama walirraa fagaatanis miti. Maaliif jennaani nama wanti guddaan tokko kennaan guddaan tokko isaan gidduu jirudha. Kanaafuu daa'imti isaanii wal isaan agarsiisti wanta baay'ee irratti wal arguu danda'anii sababa daa'imaatiif wuyi. Anis immoo akka nama tokkootti ani daa'ima kee akkanaa arguun qabdu nama jedhus miti nama jechuus danda'uutis miti. Kanaafuu yeroo barbaadetti daa'ima isaa arguu danda'a. Garuu immoo wantoonni tokko wantoota wanta hin taanetti si gottatanidha malee ani wanta akkasii yaadee miti jettee wantoota garan taanetti si gottatan waan jiruuf jettee jechuudha. Hermeellanii inna haala saniinii buzee wajjin wal faarsanii wal akkas waliin goggodhanii qaalii ta'uttiin jechuudha. Buzeen qaalii ta'u. Baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja jettee Hermeellanii haala saniinii walitti mammaramanii wal biraa deeman jechuudha. Viidiyochi akkas fakkaata. Viidiyoo kiyyammoo please laayikii sheerii subscribe naaf godhaa. Laayikiin namatti ulfaatu akkasumas subscribe gochuun isinitti ulfaatu. Laayikiin kan na fayyaduu fi namoota biraa baay'ee biraa akka ganaaf ga'uudhaaf hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee dhufnutti nagaan naaf tura. Bye bye.